Hashama harka fuunee maatii kaasuu ishee akkam nuuf jirtanii nagaadha. Nuti nagaadha galata rabbii. Nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabu isiniin jechuu jaalannaa. Egaa kanatti aansu'anii deebi'ee dhufee jira arrasi. Akkuma argitan egaa maalaan fidee isinii dhufe seetanii. Mana kana armaan dura viidiyoo isinii waraabee ture. Baay'een keessan hin bitannaa jettanii baay'eetu hawwee jechuudha. Maaliif manni kun kaarii 200 jira. Deebisee ammoo seera qabeessa yookiin kaartaa pilaanii kan qabudha jechuudha. Akkasumas waan hundasaa kan qabudha jechuudha. Marbaatii hin qabaa, bishaan hin qabaa, bakka waan hundumaa kan guuttatee jechuudha. Yoo isiniin jedhu haga namaan bahutti beeka ijoollee illee ni qabaa jechuudha. Inna egaa namni baay'een keessan hin beektanii nama baay'eetu hawwe jechuudha. Namni immoo osoo hin hubatiin waan baay'ee haasoftanii isinii jirtanii kun manni kun baankii liqaa qabaa maalii jettanii kan haasoftan illee hin jiru. Garuu mana kana egaa aga ture. Biyaansi baatii tokko ta'uun oolu mana kana erga viidiyoon isaa gadiifame baatii tokko baatii hin ta'u jechuudha. Baatii hin ta'u torbee 3 akkas inni ta'a. Egaa obboleettiin keenya tokko asaasarraa jechuudha. Baay'ee jaalatte mana kana akkuma dursa argiteen ishumatu nama obboleewwan ergattee jechuudha. Abbaan manaatis ni jira obboleewwan wajjin dhufanii. Isaanumti laalan jalqaba jechuudha. Akkuma viidiyoon kun gadiifame sanii asillee namni hunduu laalanii jiru. Namni hunduu laalee jira. Namni ergattan hunduu isin ilaalee jira. Nama baay'eetti agarsiisan. Biyaansi lakkoofsa nama koo wayii hin ta'a jechuudha. Maaliif baay'ee keessa seera qabeessa ta'a jennaan. Amma garuu seera qabeessas kan hin qabnes caraqaas yoo bitattan saddaqee jira. Rakkoo hin qabu jechuudha. Rakkoo hin qabu. Maaliif kaartaan kennamuuf waan ta'eef egaa mana kana nama obboleettiin keenya biyyi ishee asaasan jettee egaa akka nama kamuu biyyaan baay'arti isheenis mana kana bakka torbee 3tti fudhatee karakkaranii maal jedhanii obboleettiin keenya kinoo milkooftee bitattee jirti jechuudha. Yaamichi mana kanaa baay'ee keessan kan diddanii dubatteessitanii fi wuddiyaa jettan garuu kaartaa pilaanii waan qabu seera qabeessa akka kaanii keenaa xaaxaa kaartaatti baasaa maaliitti godaa miti. Kun akkuma jijjiirrachuudha jechuudha. Inni kaartaa pilaanii seera waan qabuuf egaa jijjiirrachumaa ganaa xaaxaan qabu. Ganaa haqee bishaan hangalchaa, marbaatiin galchaa, ollaan jiraa, maaliin jiraa kun iddoo guddaa jira jechuudha. Bootaan illee asfaaltitti dhiyaataa yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii hojjetan naannoo sana waan ta'eef asfaaltitti dhiyaataa ganda 2 keessa jira. Bootaa baay'ee bareedaa baay'ee das nama jedhuudhaa isiniin jira. Egaa kanaaf obboleettiin keenya ji'a tokko jala biqaa waa bitachuuf ingirii duuba isaa fuuldura isaa irraa jala isaa ilaalaniiti waan ta'eef egaa bitattee jirti. Gatiin isaa immoo akkuma isiniin jedhu waan biyyaa jedhaman nuti gatiin abbichi gatii gisee san kan yaame miliyoona 2.5 akkas yaame jechuudha. Maaliif seera qabeessa waan ta'eef sanirraan kaaree 2 fuulduratti mana baay'ee ijaarsisa. Kiraayidhaa fi namni gazzaba qabu ni ijaarrata. Obboleettiin keenya gazzaba qabdu jechuudha. Yoo qabaatte biyyan baay'arti garuu ishiin illee ama fuuldura saarbisii biyaansi saarbisii 10 ol ijaaraa jechuudha. Inna alisaati illee argitanii gibbiin isaa manni isa cinaa jiru immoo mana babbareedaa ana jedhe jechuudha. Mana haadha Andaalam Gosaa yookiin Andaalam Gosaa mana itti aanee jiru kana jechuudha. Garuu ifa manaa godhaa ta'e mana namaata illee dubbachuu gooteef inni itti aanee jiru kun mana isaaniiti jechuudha. Inna kanaaf bootaan bareedaa jechuudha.
bakka lafa tirfii qabaa itti ijaarranna saarbisii piyaasootti ijaarrate har'a kiraayin 3,000 nuu kennate kun meeqa jechuudha. Deebisee immoo kana abbaan kanaa maa gurgurataa baay'ee naan jettanii liqaa qabaa baalii qabaa ittiin lakkisanii fi miti mana biraa hojii qaba waan ta'eef mana san egaa itti galuuf inni abbaan manichaa baankii keessa hojjeta. Baankii keessa waan hojjetuuf ingirii warra baankiin beektanii mana ana jedhe kan Itoophiyaa keessatti ijaaru isaanii jechuudha gaafa galtanii argita. Asallaa keessatti naannoo nuti jiru kana ta'e manni ana jedhe mana biyya Arabaa mana Araboota kan isin qaanessu jira. Kaameraan manaa kaasee hanga alaatitti hanga shintibeetii hanga bakka kilaasii irriibatitti kan jiru qabutu jira jechuudha. Kan eenyutu ijaaraa jira warra baankii bakka warra baankii ana kan jedhe mana kan ijaaru mana diizaayinii ilaalanii alarraa ijaaraa jiran warra baankiitii jechuudha. Kanaaf innis yeroo san kana yeroo osoo hin guddatin osoo baankiin hin kennin gazzaba isaatiin bitatee ijaarrate amma immoo baankiin kennee fi baankiin osoo hin jiru lafa yookiin mana bitaa fi bakka hin gargaara hanga tokko jechuudha parsantii wayii. Innaa kanaafi abbaan gurgurate obboleettii keenya baga gammaddee egaa har'a finxala obboleettii keenya deematan ugee galanillee jechuudha maaliif